السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتوتا كايو بنما يوتيوب كو أكم نتكسي فيا جشتو نجيني بدادا على من مسان مسين قاسين كده إذا بيا هذا بيزا هجتشالا بيزا كان فوجتني نمان بيني أكاسما وربيتانيس نموتن بيني وشير كده أكاسما channel كنالي سبسكرايب gochuu hin dagatinaa siin jedha. Egaa jalqaba irraa siin mul'isuu qaba ture. Yoo fedhii qabaattan guyyaa biroo sagantaa biroo keessatti isiniin mul'isaa jechuudha. Baruu yoo fedhii qabaattan koomentii jalatti akkanaa barreessitan abdii qabaa jechuudha. Piizaa dalaguu haala salphaadhaan sa'aatii muraasa keessatti akka nuti xumuruu dandeenya. Egaa akkitti jalqabee jiru utuu viidiyoo biraa keessatti dalagee isin mul'isee irra baay'ee bareedaadha. Maaliif jalqaba irraa hubachuun namarra jiraata gatii ta'eef bifa kanaan hojjedha. Yeroo inni xumurames maal akka inni fakkaatu akkamitti akka inni mi'aawu isinitti mul'isaa jechuudha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Fakkeenyatti kan irra dibee jiru kun suugoon kun jechuudha. Diimaan kun timaatimiidha. Shunkurtii diimaa firee sadiiti. Akkasuma shunkurtii adii jechuudha. Shunkurtii jedhamas afaan warra kaaniiti. Qullubbii adii mataa tokko jechuudha. Itti dabaltu akkasuma kachabiillee itti dabaltu. Salsaa isa shipsiidhaan nyaatamu sun jechuudha. Dhiifama silaa jalqaba irraa isin mul'isuun narra jira ture. Haalatu naannoo jenna sagantaa biroo keessaa akka isin mul'isu abdii qaba. Amma kanarraan maal akka dabalu isin mul'isa. Maal akka itti dabalaa jiru isin mul'isa. Zayituuni isaan ta'uusaan isa kana kan fireen keessa jiru jechuudha. Kan habbaan qabne ni beektani. Zayituuni biyyaadhaaf hojjetame jechuudha. Kana firee tokko yookaan lama sadii irra guutu akkuma bakki isin ga'e irra guutu rakkina hin qabu. Bareechisumaaf gatii ta'eef malee yoo hin jirres hangas hunda barbaachisaa miti. Garuu osoo jiraatee irra bayees jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyyaa hundi keessanii chaanaalii koo akka subscribe, like, share gochuu akkasumatti koomentii kennuu akka hin daganne kabajaan isin gaafadha. Barumsa biroo yoo fedhii qabaattan jechuudha. Kanaafi nyaata kana yeroo ammaa aramni baay'ee barbaaddi. Ammallee yoo dalanne yeroo qabaanne yoo dalanne akkasuma galii kennallee jechuudha. Namni waa beeku namni ogummaa qabu jechuudha. Yeroo kamuu nama of danda'ee jiraatu jedhee abdii qaba. Akkasuma warri ogummaa kana hin qabnes barachuu waa hunda laalanii hojjetanii baratan jechuudha. Wanti garaa haadhaatiif baratanii jiru gatii ta'eef biyya keenyas gallus baay'ee tokko nu fayyada. Waa beekuun keessattuu jireenya mana keenyaa akkamitti qusannee wanta naannoo keenyatti yookaan mana keenya argamurra soorata bareedaa akkamitti qopheessuu dandeenya. Dirqama suuparmaarkeetii yookaan gabayaa baanee waa hunda bituudha hin qabnu jechuudha. Mana keenya keessatti akkamitti hojjannaa isa jedhu yoo beekne jireenya keenyaafis akkasuma biizinesa uummachuufis baay'ee nu fayyadaa jechuudha ogummaa qabaachuun. Soo kanaaf akka irraa barattan abdii qaba. Anis akkuma keessan akkuma namoota biroo laalee dhageeffadheetiin baradhee jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo ammaa waa barachuun dirqama nama barsiisu bira deemuu qabanii miidiyaadhaa haa toluu jechuudha. Nama waa barachuu fedha qabu kana fakkaata. Ammas turtiin keessan na waliin haa ta'u. Turtiin keessan afaan Oromootiin jedha.
Aramni yeroo ammaa kun waan akkanaa kana barbaaddi supermarketii namni hoteelli homaa wanti kun cufaadha iddoo waan akkanaa qabatanii jechuudha. Kanaafiyyuu yoo beektan hojjedhaa rakkoon qabu maaliifis aramnis namoota ogummaa beeku ni barbaada namoota nyaata dalaguu soorata bifa kamiyyuu qopheessuu danda'an kabaltii keessanillee ol kaa'adha jedhee yaada. Tuffachuun hin barbaachisu gaazexaan jechuudha. Kanaaf gosoota nyaata soorata biroo illee yoo barbaadan ta'e hojjedheetan isin dhiyeessuu ni danda'a. Garuu fedhii keessan irratti hundaa'a jechuudha. Dhiifama yeroo waa hojjanna jedhan ni beektanii mana arabaa keessatti waa hunda akka ofii barbaaddu argachuu hin dandeettu. Garuu ati waanuma danda'ameen goota cinqamuu sirra hin jiru jechuudha. Anamma ulaagaawwan kanneen bitan jiru fakkeenyatti qaaraan kanneen kan piizaadhaaf hojjetanii haa ta'u rakkinnan qabu jechuudha. Haga inni biraa dhufu kanumaan daladdee qopheessuun ni danda'ama jechuudha. Kana fakkaata ammas na waliin kiraasii jedhaan xumurre inni kun lahaan yookaan foon naqaanaa jedhama. Kan jedhan garuu buruushii godhee maaliif akkanatti irra mijata gatii ta'ee fi jechuudha. Akkanatti irra filfisutu baay'ee tokko mi'aa piizaa waliin jechuudha. Akka fedhii keessanitti aramni kanan barbaanne jiru isin akka dhuunfaa keessanitti hin barbaanne isatti hin godhina. Anamma akka mala kootitti nyaadhu waan kana jechuudha. Foon kana nyaadhu. Sababbiin isaa maal akka inni irraa hojjetamu hin beeku. Kanaafuu waan eessaa akka inni dhufu hin beekne nyaachuun irra hin jiru. Nyaadhus jechuudha. Kanaaf isin immoo yoo hin barbaanne ta'e isa biraa hambisuu dandeettu kuduraa qofatti godhachuu dandeessu jechuudha. Ammallee xumurre na waliin turaadha. Xumura isaa akkamitti akka inni bareedu isin mul'isa. Amma kanatti immoo chikni yookaan bu'aa loonii jedhama afaan keenyaan jechuudha. Chiizaa jedhama. Chikni piizaa jedhama. Akkasuma yookaan chikni buruushii illee jechuu ni dandeessu. Egaa akkana irra bichuu kan midhaagsu hunda caalaa jibinni kanaa jechuudha. Ittillee yoo baay'isitan rakkoo qabu akka filannoo maatii bira daladdanii kan jaalatu jira kan jaalanni jira. Isin giddu galeessumatti yoo fayyadamtan gaariidha. Akka jaalattan abdii qaba. Inni koomentii sheerii fi sabskiraayib gochuu akka hin dagannee isin jedha. Amma hordoftoota baay'ee qabu fuula dubartummaan akka horattu abdii qaba. Dhiifama sagalee kaasuu dideef fuula fi jiraama keessa jechuudha. Kanaaf yaa girrisoota keenya laayik sheer gochuudhaan dagatinaadha. Walaa jabeessinu gara biroo tuffachuun bu'aa siin qabu. Isa nama tuffatullee isa tuffatamullee bu'aa hin qabu. Ilaalcha akkasii kana of keessaa baasa. Oromoon hin hinaafus inni qanyus nama tuffatus aadaa keenyas miti. So waan aadaa keenyaan ta'an ittiin fayyadaminaa dhaamsa jedhu isin qaba. Waan barachuu barbaadaniif akkasuma dogongora jiru koomentii jalatti barreessaa. Bulaa galatoomaa isin jedha.